untala Sakasi simfarsa Ya fai fai untala Sakasi simfarsa Nagaa fayyaa jirra jirtu ilmaan Oromoo bakkuma jirtan maratti salaamanni kiyya kan ormi irraa buqqa'e bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jecha nama haaraa wajjin wal baradhaa salaamata gaafa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtanii ilmaan Oromoo qaalii fi gaggaarii baga jiraatanii bakkuma jirtanitti nuti saaree amma dhufnee nus maddaa isin jenna wal barumaaf. Oromoo gaggaariidha nama dubbisuu qabdu hunda duuda bal'aa qabdii fi miliyoona 60 ol kaatee si fayyisuu hojjechuun nama jettan. Galatoomaa ta'a. Like, share, subscribe godhuudhaan nu gargaara. Qaancaa'uu yuutubara haaraa subscribe godhuudhaan bira dhaabbadhaa nama gargaara. Dhufnee jirra nusi maddaa simannaa keessa ilaalee qaancaa'uu isinis qophii tanaa sanannaa feeruu keessanii galatoomaan isin jaa. Uummanni Oromoo bal'aa like, share, commentii godhaa nu jajjabeessaa haaraa amma dhufaa jirraa isin jenna. Zulana Boba Biraakii illee qophoonee isin dhufuuf yoo isin qophii babbareedaa barreessan. Keeffaan hundaanuu qophiidha. Inshaallah isin akkaataatti nusi maxxanlaallee diraamaanis waan hundaanuu qophiidha isin jenna. Oromoon silaa gaggaarii miliyoona 60 like, share godhuudhaan nusi maddaadhaa nama gaarii jajjabeessaa nama haaraa yuutubara haaraa. Waraama lafaa dhufaa jiru nurrallee ilaalina nu jajjabeessaa nusi maddaa akkaataatti nusi maxxanlaallee waan babbareedaa waan isin nurraa jaallattaniif isinii gad dhufnaa isinii jenna inshaallah. Inshaallah jaalala Oromoo kana yoo agartee bar wanni nuti duuba si deebisu jiru beekta. Inshaallah nan laalame kanuma irratti. Naayiki isaanii laata ga'a uummata. Kameraan laata. Onne jabsee boojuu hanga bobbooji Inshaallah akkasitti akkaataatti nusi maxxanu manni Oromoo bal'aan inshaallah jaalala nu qabdanitti agarsiisa. Nutillee isin jaalannaa isin kabajnaa bakkuma jirtanitti nu jiraadhaa isin jenna. Akkasii gaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.